Aran deemini maal godhu mana kee gattee deemini kan xallees kennatti misanii. Ati hoo ani taa'u kaa tole gudii akkamittiin taa'u kophaa Mana fi keessa deemtu mana kee silaa sitti madhee miti mister. bakka taa'ee asumaanii yookaan si birmatta kan hafa malee eessa deemtu mana kee gattee ta'u. An durallee na biratti akka haftuun barbaada. Oo na biratti hafte. Si birmatti nafa taa'e mee minna signaa yoo ta'e. Yoo ati na biratti hafte ani waan an deemuuf hin qabu suma biratti nafa. Na biratti hafte rakkoo kiyyaas naa laaltee argitee akkaataan itti jirus naa hubattee miti akkanatti nagattee hin deemtu. Oo nagattee waan deemtu ta'e ani si faanuma hin deemu. Bakka si gattee hin deemu. Naa wayya baadiyyaasa. Si gattee hin deemu bakka ati leessa deemtati mana keetti ani leessa gattee hin deemu bakka yookaan si birmatti nafa malee. Bakka argitee miti ree waan sila argitee maal asitti himaa miti. Ani cinquma kanaafuu manumaayyuu gadhiisatu oduu hin deemu dasna jedhamu jechuudha. Sanii nagaadhaayii nagaa kootii galata rabbii baga nagaa fayyaa taatan siin jecha hordoftoota kiyya hundi keessan akka nagaa fayyaa taatanii abdii guddaan isinirraa qabaa isiniin jedha. Asumarraan immoo akka isinii na eebbistan nan barbaada jechuudha. Maaliif jennaani samuunii kana miira gaarii keessas akka hin jirre isin hundi keessanuu hin beektu. Maalirraa akkan jirus hin beektu. Warreen naanaatan galatoomaa, warreen na gorsitan galatoomaa, warreen hundi keessan warreen na arrabsitanis galatoomaa ulfaadha isiniin jecha na eebbisaa isiniin jedha. Maal seetanii ani amma siisterii na bira jirti dhugaa dubbachuuf hoo ta'e siisteriin tiyya na bira jirti ishiin na gaafachuu dhufte jechuudha na laaluma dhufte. Ani mooyyuu ishiin immoo galuu heddi jechuudha amma. Kanaafuu ani asitti baay'ee kophaa kiyyan jira jechuudha rakkadheen jira. Baay'ee dhiphuu guddaa keessa waanan jiruu fi deemuun barbaada jechuudha ishii faana. Maaliif jennaan asitti akka nama hin qabne akka nama wanni hin qabne ta'uurra egaa nan deema jechuudha. Isin immoo wanti isin na eebbistanii yeroo baay'ee lubbuu lamaan jirta maal sabaaxa maal naan jettan jechuudha. Eeyyen anis nan beeka akka lubbuu lamaan jiru. Waaqayyo garuu laphee laala akka namaa miti fuula namaa laalu hojii namaa laalu. Waaqayyo laphee namaa beeka isinii galee. Egaa laphee koo waaqayyotu beeka isinii jecha anis akka kootiitti isin immoo wanti isinirraa eegamu na eebbisuudha nagaadha siyaa hiikunaan jechuudha. Yaa guyyaan kiyyaas waan xumuramee jiruu fi warreen na eebbistan na eebbisaa. Warreen kuwwanis immoo akka fedha keessanii gochuu dandeessu. Garuu amma asitti abbaa miliyooninis miira gaarii keessa waliin jirru jechuudha. Osoo miira gaarii keessa waliin jirree nan hafaa mana kiyyatti hafee asumatti nan daha jedhee nan yaada. Garuu immoo amma miira gaarii keessa waan hin jirree fi isaanis walitti mufannee argitanii jirtu jechuudha. Uffata mastuudha bite san irratti baay'ee wal lollee baay'ee tokko jechuudha wal cinqinee turre. Erga saniis baay'ee wal lollee ani amma siisterii koo dhuftee na gaafattee naan galaanaan jettee yaa anillee si faanaan deema jedhee gurra buuseen tureeyyu jechuudha. Ishiin immootu akkamitti mana kee gattee deemtaa mana kee gattee hin deemin naan jechaa jirti. Ani immoo garaan na badee jechuudha. Baay'ee tokko garaan na badee deemetiniin jechuudha. Achitti maatii koo bira ta'a jedhee tanan hagan dahee ka'usanitti ka'ee hamman xinnoo jabaadhu sanitti akkas naa wayya jedhee waan inni murteeffadhee fi asitti aarii cinqii dabarsuurra dhiphuu keessa turuurra achi naaf wayya boqonnaas na fudhadha yaada jedhu waanan qabuudhaaf jechuudha. Egaa ani siisteriitti himnee garuu deemuufan jechuudha. Ishiitti himee otuman jiru yaa akkan ka'ee bakka keessi kiyya na ka'eetti himnee si faanaan deema nan deeme tanan achitti daha jedhee jennaan na dhoowwite. Amma garuu deemuufan hedaa jechuudha. Mee maallaan jetti siisteriin laata? Kanumaafuu immoo ishii miira ishii nan laala jechuudha. Ishiisi deeminaan jetti immoo maalla gorsiti yaa hin deemtu naan jettee turte yuumee immoo maallaan jetti kan jedhu
yoo ishiin kan na fudhattee deemtu ta'e ishii faana deemuun heda yoo ishiin kan na dhiistee na tasgabbeessite ofii ishiitiin na biratti kan haftu ta'e akka ishiin na biratti haftuun barbaada jechuudha. Isinii galee na biratti akka ishiin haftu waanan barbaaduu fi ishiin immoo kaatee jirti ani immoo na biratti akka haftuun barbaada. Maaliif namuma ofii obboleettii tiyyaa aga barbaaddees taatu garaa tokko wajjin baanee kanaafuu ishiin osoo na bira jiraattee baay'ee tokko anaaf gaariidha jechuudha. Mastuurra naaf jirti jedhee waan yaadu firiyaa tiyyarra naaf jirti jedhee waan yaadu kana fakkaata. Amma garuu ani ishiin kaatee waan jirtuuf annan deeman jedhaan ka yoo siifan hafanaan jette nan hafa jechuudha mana kiyyatti. Meeqa walumaal aran deemini maal godhu mana keessatti deemini kan xallees kennatu ni ati hoo ani taa'u kaa tole gudii akkamittiin taa'u kophaa mana keessa deemtu mana silaa sitti madhee miti mister bakka taa'ee asumaanitti yookaan si birmatta kana hafa malee eessa deemtu mana keessatti ta'u andurallee na biratti akka haftuun barbaada oo na biratti hafte si birmatti nafa taa'e mi'eemminaa si maayyu yoo ati na biratti hafte ani waanan deemuuf hin qabu suma biratti na biratti hafte rakkoo kiyyaas naa laaltee argitee akkaataan itti jirus naa hubattee miti akkanatti nagattee hin deemtu oo nagattee waan deemtu ta'e ani si faanuma hin deemu bakka kanaafis achi naa wayya baadiyyaas sigateen deemu bakka atilee sagantaa mana keetti anilee sigateen deemu bakka ofaa si birmatti nafa malee bakka argitee miti ree waan silaa argitee maal asitti himaa miti ani cinquma kanaafuu manumaayyuu gadhiisee fi oduun deemu dasna jedhaan jechuudha. Atau bakal masih kan ada oleh kesini rasanya. Ani arah rasanya malah buat Biasa jadi oleh kesini rasanya isi ini sendiri aja cuman deh oleh kesini rasanya isi ini si akara oleh kesini rasanya akara rampung kau namanya sendiri cuma kayak. Kalau sama aku buat jadi kafana bite jechuudha. Kafana isi birain qaba isi birain waan baay'ee qaba kafana wagganatti na dhooggatte jettee karaa deemu na dhoowwite jedhee kafana bite jechuudha. Kafana sanillee garuu geejjinii farda amma anumatu farkaa qaba garuu nan geejja fi as kenni jedhee yeroo baay'ee na uqqasa jechuudha. Kafana atillee kan dhufu diddeeqa kafana ishee. Kafana na bira hin jiru kan na bira jirullee immoo bakka waanuma fiddee haa fiddu silaa kafanaafillee na himatti waan himuttu anan biraallee qabaatte na himatti jedhee tanan jechuudha. Kanarratti immoo ani dhiphachuun barbaadu beenuun hin deemnayyuu. Amma hin deemtu atillee anillee amma sigateen deemu. Ben dura Atillee dha maaliif dhiphuun hin barbaachisu ammaatii sa'aatii kana dhiphuun hin barbaachisu ani immoo sigateen deemu ishii ganis walitti sina raabsina uffata immoo habituu fi rakkoon qabu uffanni maa rakkoo qabu maaliif bitaaf habituu fi rakkoon qabu sa'aatii kanatti ana waan baay'ee na barbaachisa inni ishiidhaaf uffata jechuudha maa ana aarsuuf bar yaa ishii waan himatteef innis yaa aaretti mataa na timmo naarini amma walitti sina raabsina ishii jalillee mana keetti immoo eessa deemta asuma taa'us yooyya isaan fuulduraa hin deemu giiftii hoogganaa ammallee waan biraa natti fidu yoo ati namni bira hin jiraanne ani siin jedha kan hin deemu ani durallee silaa ishiin hin jirtu jedhee rakkoon qabu waan ta'eef ani hin deemu bakka aara ishiin maallaa gooti giiftitiya ishiin gizee lolaa malee dhuftu yeroo lolaa yeroo ani bakka na dhiphisuu malee homaan deeman jechuudha isaan lamaan gaafa sanillee homaan an godhan bilaashuma na aarsu waan ta'eef ani maazerii bira naaf wayyaa ani beenu hin deemne kayaa deemnu sa'aatiin nurraa deeme amma taa'ii walitti sina raabsinaa eessa deemta mana keetti immoo achitti baadiyyaan immoo hin tolu asumatti wayyaa adama dadhabde waan ta'eef siin ta'uu taa'ee amma taa'ee amma hin deemu na biratti haftaa biratti nafa haftee hoo maal goota maallaa goota mi fakkeenya waan ati barbaadde siifan godhaan namni hoo nama biratti hafe ati amma duratti nan deema ay deeme tanan deebi'a maazariin illee kophaadha naan jette yaati ishiidhaaf yaaddotte hin deemu bakka rakkoon qabu tamma taa'ii mana keetii keessa deemtati ati naariin illeedha tasgabbaa'ee amma taa'e. Bakka jette fa
Garummoo ishiidhaan adoolitti sina raarsa itti dubbii biraa keessa seenni ishiitti rakkoon waan qabu maal taphanii walitti atis ishiin siriyaa ta'e waan taateef walitti araaramuu qabaatanii maaliif ishiin hiriyaatti jettee si jirti waan ta'eef ishiin anoo mannoo riyaatti ajajnaan illee dhufee wal dhabuu qabaatan nu bira dhuftee miti anis ishii ofitti qabe garuu jechuudha haalli ishii ittiin deemtu baay'ee nama gaddisiisa. ammallee immoo araaramtanii wajjin jiraachuu qabaatu akkuma duraa sanitti rakkoon qabu walitti sin araarsina.